ساوا هل كان في قيام إيسانكم سيسي يا ربي غيام جنات الفردوس مكانا عاليا علماء بردالت أنبياء دين في ساوا هل كان في قيام إيسانكم سيسي يا ربي غيام جنات الفردوس مكانا عاليا ركو كنا من أبسو من دبرسن هل كان قويا علمي باب اللسان عمري ساني قوتو من قوتو دين خدامو دافتن ساني لكيسن إيسان توفيدي علمي بيخانا بيرخرا بياتي قدنا بلا في دبو أصوني في الجنة هل كاني قويا أو في كبنا ميكا خلبون جيرات جود الدبي بيا أريامي بكانا كونبي قراهيدتي جيرات أقبي ركينا هدو دبرين ولكبي علماء بردالت أنبياء دين في ساوا هل كان في قيام إيسانكم سيسي يا ربي غيام جنات الفردوس مكانا عاليا علماء بردالت أنبياء دين في ساوا هل كان في قيام إيسانكم سيسي يا ربي غيام جنات الفردوس مكانا عاليا مدان علماء برنو في اسم الدادا ركوني ساني نهون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا وردفتوتا پیجی oromo muslim media akkasuma gara youtube channel oromo muslim media da akkam naga jirtu naga keessani qilleensummarraan salaamata keenya nurraa qabaasinin jenna qophii eessa jiranii har'aatiin ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Abu Hamza Taki Sheikh Abdurrahman Amano eenyu waan jedhu waliin laalla Sheikh Abdurrahman Amano Taki ustaaz Abu Hamzan abbaa seenaa siiraa sahabotaa fi akkasuma barreessaa kitaabota adda addaa kitaaba isaanii keessaa burqituun hedduu beekamaadha hawaasa biratti kitaabonni biroo immoo ka hawaasan dhaqqabanis inshallah gara fuulduraatti ka dhaqqabuni jira akkasuma ustaazni keenya hedduu nama barreessaa fi nama diinii kidmaa diinii keessatti umrii isaanii dadhabee hifadhe oduun jenne jalqabarraa hanga ammaatti waliin jiranidha har'aan tana eessa jiranii keenya kan har'aatiin isaanii waliin barsiisna nu duukaa bu'aa inshallah ustaazuna assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh me ustaaz Abu Hamza Taki Sheikh Abdurrahman Amano eenyudha hawaasa keenyaan wal baradhaa gara kaafitti seenna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله منها أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا أورمو مسلمي دا جلت أرقمتني فكم برو جلت أرقمتن هندي كيسن نجين نقرتي ونرى برك سناقا وجتشا
barnaamija keenya kaadhaa eessa jirani kan jedhamu keessatti obboleessi kiyyaa yookaan sheekni Sheekh Ahmad Galgaluu abbaan gartee seenaa garaagaraa gartee qopheessuu fi akkasuma inshaallah barumsa garaagaraa nu dabarsaa jiranii adana barbaadanii inshaallah na dubbisanii duraan dursee jazaakumullah khairal jazaa bakka kanan naaf oolu inshallah wayyakum ustazuna galata qabdan isiniin jedha ustazuna mee gara duduubatti isin deebisa eessatti dhalattanii eessatti guddattanii mee akkasuma itti deemna ammas gara umrii barumsaaf yeroo geettanitti eessa dhalattan mee achumarraa kaanu jazaakallahu khairan وانا yaadachiifte gaaf tokko magaalaa Asaasaatti 1994 daawaa godhe daawaan sun gartee xiqqoo nama dhahaa illee na jira baala irraa dhufe na se'ani ani ganduma isaaniitti dhaladhe ani ganda Xameelaa Burqituu jedhamu naannoo gada Basaasaa Arsii Lixaa achitti dhaladhe ganda Qotee Bulaa Lubbaa jedhamu ganda Qorqoorroo sinitti guddadhe maashaallah achumatti eegasii barumsa gartee ammayyaallee achumatti baradhe amma kutaa 6 jechuudha eegasii gartee kutaa 7 amma kutaa 9 magaalaa Asaasaatti baradhe jechuudha achi booda inshallah walitti deemna maashaallah ustaazunaan rabbiin umrii isaanii keessa barakaa nuuf haa kaa'u ganda beekamaa naannoo kabajamaa ganda diin keessatti sadarkaa guddaa qabu akkasumas seenaa guddaa qabu musliimtota Itoophiyaa biratti keessatti musliimota biyya keenya biratti ganda sanin nu dhalatin ustaaza keenya rabbiin umrii isaanii keessa barakaa nuuf haa kaa'u mee ustaazina barnootatti yeroo seentan akkamii mee gara diin kanaatti yeroo seentan barnoota eessafaa barattanii hedduu darasummaa keessa turtan jechuun dhagaha mee akkamii adeemsa imala ilmi barbaadu kana mee irra nuwaa eesan duratti maqaan kiyya Abdurrahmaan Amaanoo Juullaa jedhama waan amma gartee dagannina fakkaate garuu saniin hin beekamu biyya keessatti Abdurrahmaan Asaasanaan jedhanii gaafa an gartee chiin baradhu 1993 Quraana gartee ganda Qotee Bulaa naannoo Roobee Akkabaabii jedhamutti baradhe sheekolee hedduurraa jechuudha 1992 irraa ga 1993 dura gartee madarasa Masaasaatti Rawdaa jechuun 0 point achumatti gartee Rawdaa takka gartee baradhe eegasii Tawxiyaa baradhe 1993 jechuudha 1993 miishoo irratti gara 1994 itti gama gartee kutaa Baalee leewwali marra yeroo jalqabaatii fi an Quraana nama gartee ganda Qotee Bulaa naannoo Roobee Akkabaabii jedhamutti Quraana achitti buusee achumatti gartee 40 eegalee baruma san Salafiyaa Roobee magaalaa Roobee keessatti argamtu kutaa 2 fi kutaa 3 fi kutaa 4 achi bare jechuudha achi booda gartee 1995 gara gartee Daarul Ilmii seenee yeroo jalqabaatiif bakka itti baradhe gara naannoo Maliyyuu safaraa Daabayee jedhamu Sheekh Abdurrahmaan Hussein irraa bare gandi sun ganda seenaati warra gartee Seedroobaa Garbii jedhamu san biratti ganda gartee darasaan seenuu hin dandeenye keessa seenee warruma san gubbatti gartee nafaqaallee argadhee intala Surajaa jedhamtuu fi Faaran Balaa Sultaan jedhamu irratti rabbi jazaa isaanii haa deebisu safaraa san warri darasaan seenu maal jennaaniin ofirraa eeganii an achitti gartee matnii arfanuu Sheekh Abdurrahmaan Hussein irratti baree eegasii ammoo ol siqee gara Sheekh Ahmad Buluugaa sheeka keenya sheeka beekamaa Fidaa'i achitti gartee kitaaba tajriidaatii fi kitaaba gartee tafsiira isaan irratti baree gara magaalaa Maroobeetti ol deebi'ee eegasii illee gartee hin teenne xiqqoo gaafa Sheekh Ahmad Buluugaa bira jiru Abdurrahmaan Hasaasatan achi fuudhe achumatti xiqqoo waa taftafe jechuudha eegalle waa qaala jechuu eegalle jechuudha rabbi umrii gartee sheeka keenya haa dheeressu Sheekh Abdurrahmaan Sheekh Ahmad Buluugaa waa hedduu nu barsiise onnee nu barsiise namni darasaan isaanii maasha Allah rabbi gartee umrii isaan haa dheeressu achirratti eegan isaan irratti baree eegasii Sheekh Jamaal Kubbaayyoo nama jedhamu nama gartee gara gada Asaasaatti 1998 magaalaa guddoo seensaa gartee jedhamtu Dodolaa
Ayyee. Ati gaafsan kana fakkaate. Masha Allah. Magaalaa Dodolaa Sheekh Jamaal Kubbaayyoo namni fideenuu. Sheekh Jamaal Kubbaayyoo baalee garaachaa miti qaccirraa finnee akka gartee biyya keenya gartee keessatti ilmiin babadhatuuf ugguusaniif gaaf Sheekh Jamaal gartee Kubbaayyoo Dodolaan seenanii namni aalimaa nama sadi qofatu gartee biyya keessa jira. Tokko baamuda jiranii kun gara gaalamaa kana jiranii Sheekh Qaasim jedhaniini ammoo eeriyaa sanitti gartee darasaan guddoon tama isaaniiti jechuudha. Sheekh Jamaal Kubbaayyootu jechuudha. Achiin booda baharri garteetiin aalimaa magaalaa Asaasaa gartee seenee akkana jechuudha. Masha Allah. Akkuma dhagaartan kana jechuudha. Akkuma waliin dhagaa jirru kana sheeyni keenya Abu Hamzaan Takii abbaan siiraa seenaa sahaabota. Kunoo imala ilmii barbaada keessatti ganda hedduu keessa deemanii ummata keenya san ummata darasaa jaalatu ummata darasaa kunuunsee ummata ilmii kunuunsee asiin ga'e san keessatti walii gad deemaa turanii baratanii garana baalirraa imala isaanii gara Arsii Takii gara Dodolaatti as deebisanii sheeka keenya Sheekh Jamaal Kubbaayyoo biratti barataa akka turanidha. Mee inshallah ustazuna mee darasummaa keessatti waan isin mudate qabdanii jidduun nu gara biraatti intariin nafaqaa dhabuu ijoolleen darasaa yeroo bahan kana nafaqaa dhabanii torbaan fa nyaata malee bulanii mee waan isin mudate yoo qabaatan gara gaafii biraatti duncheene. Wanni gartee nu mudate baay'eema gartuu san keessaa tokko si ibsa. Gaafa gartee Quraanaa fi magaalaa Roobe Kabaabii magaalaa Roobe irraa Roobe Kabaabii seenu madarsaa barachuu dhufte moo halqaa gartee Quraanaattu jiran darasaa 500 barate osan. Darasaan tunniin marti darasaa gartee cittoon gartee citteesse. Bakki gartee inshiiroo fi gartee arraawwanniin gartee injiraan jiru keessattuu taffiin nama teessiftu ani yoo san nama barataa kutaa 9 dargaggeessa lafaa dhufu ka gartee akshiinni kennaa akshiina gartee biraa gaafaan gartee achi seene namni kun gartee Quraanaaf hin deemu naan jedhanii ati alaa kulli haalitti wayaa kiyya ka gaafsan gartee biyyaa qabadhee dhufe haga baatii 3 dhoyse. Maaliif jennaani namni akkana jiru kuni gartee Quraana qaraanatti fakkaanne jedhanii nafaqaan maasha Allah rakkinumaa quxxii jedhan takka jira baale keessa. Akkasii baruu ustaz namni keessattuu nama biyya keenya keessatti bareechifachuun kun yeroo durii hedduun baramne nama xiqqoo akkasii bareechifatee takkii akka boonaatti isa beekanii takkii yookaan akka durriyeetti isa beekanii dhugama akka eenyu abbaa kitaaba riyaadaati moo abbaa kitaaba bulugaati tokko gaafa inni ilmi barbaacha deemu darasaa seensisuu dhorganii darasoota keessa seensisuu dhorganii akka inni salaayi faatanii shakkanii sheekonni ofirraa ari'anii gana booda dudduuba manaatiin taa'ee akkasii barataa ture booda abbaa kitaabaa ta'ee jechuudha. Maashaallah ustaazni keenyas abbaa kitaabaa hedduuti. Afaan keenyaanis burqituu kan jedhu kitaabni sun hawaasa biratti hedduu baratamaadha. Gara dura boodaatti itti dhufna inshallah. Mee sana booda ilmi garam ture Sheekh Jamaal Kubbaayyoo irraan garamitti maltanii? Baale keessa gartee suma jiru suuroo bakka baay'ee jiru nafaqaa bareedaa argadhe alhamdulillah eegas akka dii Quraanaaf baay'ee nu hubatanii nafaqaalee inshallah nafaqaa bareedaa gartee argadhe namni sun gartee amriitanii rabbi isaaniif haraaramu. Wasazaawureedha jechuudha walasheedha walashee baalee Roobe Kabaabii jaalalli gartee uummanni sun gartee muta'allimaaf qabu garri an gartee rabbi umrii isaanii dheeressuu biyya san guutuu jechuudha biyya akkasittiin qabdu santu barana gartee beelahee gartee waan guddaa nama dhagahama eegasii daabayee haga seenillee alhamdulillah sheeyni Sheekh Abdurrahmaan Hussein rabbi irraa jaalatu umrii isaanii rabbi nu dheeressu itti nama lama tokko amma gartee Ameerikaa jira beela makiyyaa sunillee Sultaan Sirkoo jedhama waliin baanee nama kutaa 10 barate bara san keessatti kaarsetti waraabanii barbaadanii ijoollee mara keessa darasaa 500 keessa haasan fidaadhan xiqqaadha maal jennaan nama barumsa qabu ijoollee namni durii kun ijoolleen baratanii barumsa ammayyaan qaban jechuu kiyya angoo yoo sanuu handiraatingiin kun maashaallah turi beektanii ustaaz akkam ture beektanii barataan darasaa shakka darasaan barataa shakka akkasitti ilmi wal abdeeti bar namni waan ka darasaa akka waa warri idilee baratu kun diimee dhuuf deemu
warri idilee baratu kun immoo waan diin isaaniirraa qubayyuun qabu haala san irratti namni itti barachuu dhabee dhugaa'ee daabayee sanitti alhamdulillah na fidanii kaalsetti waraabee kaalsetti akkatti waraaban kana oni ajaa'ibsifatanii atalaa kulli haalitti isheenii daabayee fidaa daabayee keessa ajaa'iba safaraa guddaa san keessa darasaa 7 jira darasaa 7 darasaa gadabi hasaasata jettu tun gaafsan faana darasaa gadab keessa eessa jechuun dhufte maal jennaa warri kun fayyaalessa waan balleessoodhaniiti ati ammoo yoo gara biraahimaatti shakkan akkasitti gaaf tokko baruma san keessa warri gartee waa gabbaru kunniin ni dhufanii kamsaa anaa gartee kamsaa gartee darsii irraa deebinee gara sa'aatii 11 wayitti gallu anaa beelahee ganama gartee xoroshimoy gartee nyaatanii bahanii guyyaa akkatti ooltumaan jiranii anaa gartee beelahee galu gabataa marqa qabu gabataan baalee kun dheeraadha maashaallah achitti marqa gartee kana marqanii dhadhaa itti naqanii taa'ee gartee uummanni gartee keessummaa warra isaanii warri gamoo kun jechuudha ana laaluuf jecha ta'ee hin beeyne I think akkasuma na fakkaata marqa nyaataa jiranitti bishaan naqan bishaan fuudhanii itti naqan wal tuttuqanii ani marqa nyaatan bishaan qabbanaayee yuumi ani marqanii nyaadhe eegasii haadha manaatti mucaan kun sitti amaana jedhee warri sun deeme warri sun ni fuqureedha warroonniiti mucaan kun nama dhugumaan diiniif bahe amaanaa mucaa kana sitti haa ta'u jedhanii birri yoo sanii 20 manaa kennee biraa deemanii dalasummaa keessatti marqa silaa dhadhaa qabu bishaan itti naqanii waliin nyaadhe eegasii irraa haga deebi ammoo gartee achumarratti daawaa eegalee achumarratti ganda keessa deemne eegallee eegasii gartee daawaa kanaan gartee guddateeme rabbi umrii haalee rasul Sheekh Abdurrahmaan gartee Huseen wajjin keessattuu magaalaa Ajjee naannoo Ajjee bara 1998 daawaan amma gartee OA biyya keessatti deemu kuni kan amma kofalee gahee addunyaa waliin gahe kuni Ajjeerraa eegalame. Magaalaa Ajjeerraa eegalame. Magaalaan Ajjee magaalaa diiniitiif magaalaa seenaati. Sigala bara sangartee torbeerraa masgiida kanatti daawwalan Sheekh Abdurrahmaan Huseen amma suudii jiran fakkaate achirraa gadabirraa kaanii achi dhufan. Ani gartee achumaan magaalaa magaalaa Ajjee naannoo gartee Fandee jedhamutti gaara gartee Fandee jedhamutti quraana firii barsiisaa ture. Achirraa ammas Sheekh Jamaal Kubbaayyoo eega qabadheen booda Sheekh Jamaal Kubbaayyoo rabbi umurii isaanii haa dheeressu takka jedhee amma gartee kitaaba gartee matni arfan isan irratti buusee eega siiduma akkasi jiru waswaasul kannaasii rispoonsaraa kun ijoollee rispoonsaraa deemte naan gartee ka'ee biraa dhufe gama 2000 jechuudha akkasiin achirratti dhaabe gartee ilmiidha jechuudha. Maashaallah ustaazni keenya imala ilmii barbaacha biyya keenya keessaa ganda adda addaa keessatti yookaan naannoo adda addaatti akka imalaa turan arguu jirra. Keessaayyuu ganda seenaa qabu ganda diinii fi duniyaan illee jajjabaa ganda Ajjee jechuun naannawa sheeka keenya guddaa kabajamaa fi jaalatamaa Haaja San Gammadaati jechuudha gandi sun jechuudha. Ganda san keessatti seenaa guddaa dalaganii turani. Mee amma immoo imala ilmii keessaa baanee gama imala baqaatti deebinaa jechuudha. Ustaazuna imala baqaa keessatti bara kam biyyaa baatanii haga har'aatti umurii meeqaffaa jirtan baqaata? Amma garsee yoo garsee dubbadanii baqatan na fakkaate bara 2000 jechuun ganna 19 bara 2000 biyyaa bahee akka Awuroopaatti bara 2000 jechuudha. Amma 2019 jirra. Ganna 19 Keenyaa fi ganna 19 jirtan jechuudha. Ganna 19 keessaa 2009 gama kibba Afrikaatti deeme. Kibba Afrikaa ture. South Africa ture. South Africa hamma ture 2009 irraa jechuudha bakka 2013 achi ture kitaaba burqituu gartee baasee kan achi barreesse. South Africa barreesse. South Africa akkuma argitu kana hattullee qabdi jeeqamas qabdi dunyaallee qabdi rakkinnas qabdi talaa kulli haalitti maashaallah achirraa gartee as deebi'e 2014 keessa as ture. Kaakuma ture kitaaba kana kaakuma qophaase ganda gartee baqattootaatti asan keessatti masgiida gartee guddaa kaakuma jiru keessa ofiisa wayitti achi keessa jira asan keessatti barreesse 2013 jechuudha
addunyaaf gadhiise jechuudha. Maashaallah ustaazni keenya waan bareedaa nu gahanii jiranii. Imalli baqaa isaanii 19,2000 akka warra Yuroopiitti jechuudha akka lakkoofsa warra dhihaatti bara 2000 ture barri baqaa isaanii. Ammaan tanatti biyya baqaa keessatti umrii waggaa 19ffaa isaanii jiranii. Biyya baqaa kana keessatti diin kaddamuudhaaf hifadhee nagahee oduu hin jenne dadhabee osoo hin jenne hawaasa isaanii tajaajiluu jiranii. Miidiyaa adda addaa irratti gorsaa fi barumsa siiraa sahaabota seenaa sahaabota barsiisuu jiranii. Akkasuma bara 2009 gara South Africaatti kibbaatti takkisa Afrikaa kibbaatti imalanii kitaaba burqituu achitti eegalanii achi illee osoo hin golaabin deebi'anii lafa ho'is digirii 40 ol taati miidhagumaan 40 ol taatu keessatti lafa baqaa keessatti mooraa baqaatti kitaaba san bara 2013 hawaasa keenyan gahanii jiranii. Jazaa isaanii rabbi biraa rabbiin jannataan isaanii haa deebisu umrii amma hafteef keessa rabbiin barakaa keessa nu haa kaa'u. Sheeyni keenya haala isin amma dubbatan kanaan diin kaddamuu jiranii. Mee nu hoo maal irraa baranna waan jedhu ofuma keessanii sammuu keessa oofaa isin jedha hordoftoonni keenya. Biyya baqaa keessaayyuu mooraa kaakumaa fi dadhaab jedhamtu an bu'eellee nagarree ammoo seenaa isii yoo dhaga'u hoo digirii 40 ol jechuuni. Hedduu ulfaata. Achi keessa taa'anii immoo barreessuu miti dubbisuun ni ulfaata. Taa'anii barreessuun abbaa barreessutu beeka. Dubbisuun iyyuu hirriba nama qabsiisa. Ho'ii hirriba nama qabsiisa. Kanaaf ustaaza keenyaaf rabbi jazaa adeemu. Mee ustaazna amma hoo akkamii jirtan kitaaba barreessuu fa'aa irratti? Kitaaba san hedduu naga gaafatanii kitaabni sun burqituu jedhama. Burqituu illee gartee laqa asaasaa gubbaa kaahee. Kitaabni sun burqitummaan isin itti moggaastan iyyuu taasaasa sani. Burqituun gartee wanni ammoo ani itti yaade burqa madiin itti yaade burqaan asaasaa sun afoo dhufeennaan isa irra kaahee. Burqama hedduu jira jechuudha. Kitaabni sun kitaaba gartee akkaan uummanni gartee itti hajamu gabaabbinaan ilmi nama barsiisa. Kitaaba alaati kitaaba gaafiif deebiiti. Gaafii 1,500 ol qaba. Gaafii waliigalaa gaafii sila muhimmii qabu gartee walii qaba jechuudha. Kitaabni sun amma kitaaba yeroo mara nagaa hatan kitaabni sun amma hin argamu kibba South Africaatti argama malee South Africaatti ni argama. South Africa markaza garteetiin Bilaal nama bakka jedhamu Sheekh Muniir tokko biratti ni argama na fakkaate. Gasii kitaabni suni biyya hedduutti raabsamee amma hin jiru. Amma kitaaba santaruu kitaaba urjii jedhamu nujuumul islaam ka jiru tokko barreesse. Gaafii 2000 keessaa qaba. Kitaabni sun qophaa'ee hin raabsamne. Kitaabni kun kitaaba lama. Kitaaba afaan Amaaraatiin qophaa'ee fi kitaaba afaan Oromootiin qophaa'ee yoo rabbi fedhe inshaAllah barana gadhiisuu yaada. Lachuu gaafii 2002 qaba. Wanni kitaaba saniin adda ammoo kun afaan Arabaatiif afaan Oromootiin barraa'ee afaan Arabaatiif afaan Amaaraatiin barraa'ee gabaabbinnatti ilmi irraa baratan jedhee yaada kuma kitaaba sanii jechuudha. Amma kitaabni gartee an barreessee of harkaa qabu kan qopheesse jechuudha. Kitaaba gartee urjii jedhamu kanaafi kitaabni kun ammoo afaan Amaaraatiin barraa'e sunillee obba'ee maqaa irraan kenne inshaAllah maqaa walumaan ilaallee irra kenna gana qopheesse jechuudha. Maashaallah ustaaza keenya rabbiin jazaa isaanii adeemuu fi ammas shootti katamaa amma kiroos naawolojii karaa qaxxaamuraan beekumsa gahuu waan jiru kana hedduu jaalatanii hedduu hordofanis hedduu nama hordofsiisanii waan ati kitaaba meeqa deemtee sunannan keessa deemtee hin arganne sunannan keessaa qocanii yoo harka si kaan hedduu nama gammachiisa. Waan ati gana darasaan waggaa meeqa deemtee sunannan bira geettee barachuuf deemtu bifa gaafii deebiitiin yoo ati argattu hedduu nama gammachiisa. Kanaaf hordoftoonni keenya ustaaza keenyaaf akka du'aa'ee gootanii dalagaa isaaniillee akka rabbiin irraa jaalatu warra dubbiseefillee rabbiin akka faayidaa godhuu fi isin du'aa'ee godhaa fi isiniin jenna. Inshaallah mee amma biyya baqaa tana akkamii argitan ustaazuna? Biyyi baqaa tun waa hedduu nama barsiifti keessattuu biyya baqaa kana biyya diinii itti baratani.
Keessaayyuu lafti kun. Keessaayyuu lafti Naayiroobii jedhamu tuni biyya gartee ilmi itti baratan, biyya jireenya itti fooyyessatan, biyya gaaf tokko kaakumatti ani akkuma nama waan kitaaba barreessuu fi gaafii kana nama gaafachuu guddadha. Nama wayii bakka bishaaniitti argee namni sun nama Shaashimanneeti. Haadha manaa isaatiif ijoollee isaa 6 waliin jira gaafii gaafadhe. Bishaan maa waraabdaa bishaan kanamaaf galgala waraabdanillee bishaan waraaba beeki. Gaafadhe. Gaafannaan Sheekh Abdurrahmaan naan jedhe. An jiruu kiyyatti naan jedhe jiruu kiyyatti bishaan waraabuu dhiisi. Haadha manaati yaafi. Waan lafaa fuudhee fi hin kennu naan jedhe. Garuu asitti jiruun baqaa bishaan na waraabsiftee anaa dur akkasiin lolusan amala gartee kee sirreessiftee akka garteetiin waa bara nagootee naan jedhe. Ani inni maantu dhagu dur akkam jennaaniin dur yoo haati manaati yaanatti dubbattee gartee dullaadhaa jedhe. Adda isiisanii bishaan waraabee isiisanii daa'ima dhiqee isiisan gartee gargaaraa naan jedhe namni sun amma gartee hin deemne fakkaatee leenjii namaa kenni taattaan for life jiruuf biyyi keenyaa tuni jiruun baqaatu nama barsiifti. Jiruun baqaatamiyyuu waa nama barsiifti jechuudha. Nama gartee kalee fakkeenyaaf sheeka keenya dhiyoo kana gartee gaafa intarvii godhu waa guddaa irraa baranne jechuudha. Sheeka keenya sheekaan abaar daa'ii fatwaa gartee godhu biyya tana bare jechuudha. Biyya tanatti bare. Keeniyaa keessatti nama Keeniyaa magaalaa gartee jiruu baqaa kana bareetuyyuu amma biyya ormaatti masgiida ijaaruu, madarasaa ijaaruu sigala eegalan. Dhiyoo kana gartee seenaa guddoo dalage uummanni gartee Kaakumaa irraa deeme kan biyya London jiru jechuudha. Magaalaa gartee gara garteetiin Manchester City jiru kana jechuudha. Bolton magaalaa jedhamutti dachii gartee bareeda guddoo isii 250 bitatan beesee achi. Maal jennaan waan Ameerikaa san eegalu jiran. Namni keenya ka asitti bare kan sheekaa, ka asitti bare kan haleessa barumsa garteetiin gahaa qabu asitti geegessee kuni narsingii baratee kun waan gargaraa baratee kun immoo akkuma itti gartee dalagan. Akkuma gartee itti biizinasa gartee eegalanuu uummata gartee ollaa keenya kanarraa baratee sammuu nama fooyyessiti. Keenyaan biyya garteetiin bareeda. Iddoo gartee rakkinni garaagaraallee jiru. Rakkinna san irra wanni gartee amma fakkeenyaaf dubartoonni ta'en madarasaa garaagaraatti barachuu jiran isaa ammaatti. Namni keenya kana keessatti waan baran. Namni keenya kana keessatti waan argin. Namni keenya tana keessatti waan hubanne waan hubatu jedhee yaada. Keenyaani nama ganna 19 nam tokkotu waan naan jedhe ishee ganna 19 dhiise ganna 10 taa'e mataatu shiri jedha naan jedhe. Shiri wanni nama jechisu hin jiru. Akka ati shiri hin taaneef si barsiifti jechuudha. Dhugama namni gartee jiruu baqaa kana keessa ture jiruun baqaatu qixaatu minannaar cittuu ibiddarraa taate rasuula rabbiitu dubbate sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuyyuu jiruu baqaa keessatti waa baratanii jiruu baqaa keessatti waa arganii jiruu baqaa keessatti illee waa arginee jiruu baqaa keessatti illee horree sigala ilmaan isa sitti horree bara gartee 2000 dhufe 2000 waan gaafan fuudhu Oromoon naannoo kiyya magaalaa eeriyaa kiyya jiran ni dinqisiifatan. Maal naan jedhan waan ajaa'ibaa irratti nu dhuftanii yeroo san maaliif sin dinqisiifatan yeroo san immoo namni baqaa kun fuudhuu fahinee yamamu maal ture mee dhiibbaa yeroo san baqattoota irra ture maaliif hin fuune namni maaliif hin fuune yeroo sanitti. Gaaffii bareeda na gaafatte anuu gartee waa'ee gartee jiruu baqaa kana keessatti 2,000 dhufee nama waggaa tokko fuudhu hin jiru. Nama waytu na dhufee hawaala si beekaa fuute moo obboleessa keetu ala jira moo obboleetti moo abbaa naan jedhe. Homaan qabuu jennaaniin itti baraataadhaa naan jedhe. Ka hawaalaas hin beekne ka poroosasa gartee rispoonsaraan qabne maalirra fuuta naan jedhe. Sigala. Namni akkana naan jedhe kun suuqa qaba. Suuqa jechuun dukkaa qaba. Waan itti silaa. Namni sun ganna 5 boodaan itti fuudhe eegasi. Ganna 5 booda amma dubbiin gaafate jettee sun geette amma mee na fuudhi naan jedhe. Maal furuma shan qaba namsaa. Ni sodaatan. Maal jennaaniin shabaabni buusan garteettu gizee 2000 sanii mana keessa waa hedduutu jira. Baqataan gayyaa'aa. Ajnabiyyaan akkasii ija tantee gadi qabachuuf rasuula rabbiitti dubbatu fuute dirqamaa yookaan soomuun dirqamaa sigala. Kanaafuu rabbiin garteetiin isin hiyyeeyyiidhaa anatu sin duroomsaa jedhe. Fuutuu nu gartee durummaa tokkorraa wanti mulfa qoraa nutu gartee sin duroomsaa jette aayaan quraana takka jechuudha.
eegasii fuudha san irratti nama hedduutu fuudha. Amma gurbaan tokko Awustiraaliyaa jira Abduqaadir jedhaniini barandaa jalatti naqabee maal naan jedhe akkamitti kiraa mana ofirraa kafaltaa ijoollee kana maal nyaachiftaa shuf inni keenya gartee jiru baqaa keessatti fuudha sodaate badhaa ture jechuudha. Eegasii waan jedheeni jecha wayii jedheeni namni sun amma Awustiraaliyaa magaalaa Siidin jedhana fakkaate yoo ati gartee awwalan rabbi irratti hirkachuu riskii gartee ummatana gartee rabbitu namaa kenna dalagaaf argachuun mala dalagaallee ni margatta inshallah obsi manni sunis manuma kana kalmaan kee leettore bolonni le boluduma kana duuba gartee nama santu maaluma kiraan kuma fuudheessumaa fuudhaa dalagaan qabu beektaa rabbi sirraa baasame fuudhimee jedhee yookaan gara rabbiin itti nama wanda godhu hin beekanii fuudhee obboleessa qabee fide obboleessi gaafa bulii afurii dalagaa naqa kafaan hin beekne sumaaree dalagaa naqa ana kuma furii kafalee ofirraa amma maaltu to'aanam malee sigala isaa xiqqoo jedhee gartee manaa fuudhee garaagarummaan duriitiif garaagarummaan ammaatu mana faamilii qabaa ija rahmataatiin ilaalanii dalagaa argate usuun rakkannas keessaa gartee deeme jechuudha. Kanaaf namni keenya gartee fuudha sodaata. Nama wayittuu gartee na bilbilee mee gurbaa sheeka sanitti hima isheen sun gartee of dura malee of duuba hin beeku akka hin dhalleedhe. Akka ilmoon arganneedhe. Taana biroon hin jirtu natti himu sodaatanii lafuma mammaran. Hadda mucaan sun gulaa adda gartee kolleejjii barataa jechuudha. Daganna kudhanii meeqa? Ganna kudhanii torba barataa guddaadha. Maashaallah gaaf tokko Ingiliffaan hin qabne Hamzaa jechuudha. Hamzaa ka jennuun jechuudha. Namni keenya jiruu baqaa keessatti illee ka fuudhe Oromoon maal jette? Yookaan ilmaan hin galu. Yookaan ilmi hin galu. Bakki sanumaaf toltee jettu Oromoon. Jiruu baqaa kana keessatti inshallah ilmaaniin illee ni galatanii, ilmiin illee ni galatanii, sammuun illee namaa jijjiiramtii. Akkanatti ilaalanii jiruun baqaa hammeenyaa miti koorsiidha. Biyya keessatti waa baratan. Fakkeenyaaf dhiyoo kana gartee shabaabban keenya isin wajjin jooyaa dargaggoo fuudhaaf heerumaa irratti waa dubbattan ilmaan lama qabnaa jettani. Namni shabaabni keenya nama 2000 as fuudhu jira. Alhamdulillah. Maaliif jennaaniin dur 2001 bakka 2008 Ameerikaa maa fi Awurooppaa maa gartee hawaalaa eeggatan malee nama keenya hin dalagu. Hin dalagatu. Eegasii of argee dalagaa seene namni keenya 2008, 2007, 2009 seene jechuudha. Amaliin amma gartee amma akka taatuun 2007-6 duwwaa turte. Adda namni keenya sirraa yoo biyya garagaraatitti fooqa ijaaree biyya garagaraatitti maashaallah waan gaarii dalagee masgiida sirraa kuloo masgiida dodolaa. Masgiida fatii kuloo sirraa ijoolleen ta'in arjoomteemi warri gartee asirraa bahellee magaalota hedduu irratti keessattuu biyya Ameerikaa keessatti akkasuma Awustiraaliyaa keessatti biyya Kanaadaa keessatti madarasaa ijaaruun akkasuma UK keessatti illee Oromoo maashaallah bakka maratti gartee heddummattee jirti. Kuni martuu jiruu baqaatii fi ummanni waliin jiraatan waa nama barsiisa. Keessattuu ummanni Naayiroobii ture ollaa bareedaa waliin ture. Ollaan sun ollaa Sumaalee. Sumaalonni madarasaa gartee bilooka irratti madarasaa qabdi. Fooqa gartee loojii yoo ijaarte ammoo maskiidaa gubbaa qabdi. Sheekhina Rabbi umrii adeemsisu Sheekh Ali Jimmaa 2005 2004 2006 karaa torbaa kanarratti dubartiin teenya hedduu 180 geettee waan san irratti gartee deengada ishee kana waan dubbatee ture. Karaa kanarratti barsiisaa turan. Anis qooda keessaa qaba. Shilingii 200 wanni baasan. Shilingii 200 hin gaafatinaa jedhaa ture Sheekh Ali Jimmaa. Maaliif jennaan shilingii 200f jecha ilmii dhabanii. Shuf. Bakka saneen nu baasa yookaan dhaqanii gartee halul khayri gaafatanii yookaan Sumaalee matu cufa jechuudha. Eegas iyyuu bira dabarree alhamdulillah. Waloo madarasaan teennaa madarasaa hedduu taate karaa shanii madarasaa ijaarannee karaa Kaalifoorniyaa gartee diiniin hin jirre diin seensifnee karaa lamaas laafuu gartee duruu bahra ilmiidha karaa lamarraa eegalee. Rabbi gartee ulamaa'ota keenya gartee umrii haa dheeressu keessattuu gartee aalima keenya guddaa Haaji Ali amma Ameerikaa jiranii isarraa baratanii sheeka keenya eegasii Sheek Muddiin fa'a ammas jiran kana fa'a eegasii gartee sheeka keenya Sheek Muhammad Waadoo fa'a akkasuma sheeka keenya kan yoo sadhanuus dhaqqabee jira sheek keenya imaama garteeti masgiida Tawfiiq jechuudha Sheek Bashiir Usmaan fa'a
hedduu ummata keenyaaf saba keenya gargaaraa turanii daa'ina ummata addunyaa gubbatti argitu kunniin marti warra yoo san asitti galtee madde jechuudha. Naayiroobiin hammeen hin qabdu. jechuuf jedhe kana mura inshallah. Maashaallah ustaaza keenyaa fi rabbiin umrii barakaa qabdu isaaniif haa daddabaluu isaaniif haa kennuu isaaniin jenna. Jiruu baqaa keessatti waan dabarsanii fi akka itti dabarsan obsa kamiin keessa akka taran karaa hedduu keessa akka qaxxaamuran walumaan dhagahuu jirra kaayaa dhageeffattoota keenya. Inshallah sheeka keenya mee dhaamsa hawaasa keenyaaf qabdan egaa hawaasa keenyaaf dhaamsa dhaamati inni golaa jechuudha. Dhaamsi gartee uummata keenyaaf dhaamu jiruu baqaa keessatti eega biyyaa baatanii eega biyya teessan abbaa haadha keessan biraa baatanii namni gartee ilmi namaa waa lama keessa kasaaruun qabu. Namni ilmii qabu dunyaa qaba. Namni yoo ilmii qabaate dunyaa qaba. Akkatti gartee dunyaa ittiin fidu beeka jechuudha. Kanaaf rabbiin gartee allama insaana maa lam ya'lam. Lammaffaa immoo namni Oromoon gartee mammaaksa Oromoo keessatti illee dubbatanii jiran jechuudha ilmi maaf maaliin galuudhaan. Waan akkas taateefi baradhaa barumsuma kamiiyyuu barumsa ammayyaa haa ta'uu barumsa diinaa haa ta'uu barumsa biizinasa haa ta'uu isinii gala keessattuu barumsa biizinasaa barachuun yeroo ammaatti important. Maaliif jennaani nama galetu akkaataa gartee itti waa dalagu beeka jechuudha. Gaaf tokko gaafa si biyya deeme makiina shifeerri gartee makiinaa bakkaan hin geenye dhaabee maali warri kunniin jennaaniini warri kunniin dargaggeessi kenna nama beekta akka biyyaa fa'a wanni deebi'ee jira waan xuuxanii fi waan kanatti deddeebi'ee jira rabbi gartee waan sanirraa haa balleessu hidaayaa isaanii haa kennu jennaa yaa shabaab umrii keessan hin fixina biyya baqaa keessattuu namni biyya gartee kaambii lamaan jirtan haakumaan ganda ilmi itti baratu kabiyyuu biroollee jira any country biyya makamiyyuu haa taatu ilmii barachuu akkaataa garteetiin ilmiin gartee ilmii diin qofaa miti ilmiin diin mataadha ilmiin diin mataadha monni martuu isima keessa jira akkama Dr. Zakir Naik umrii haa dheeressu ilmii lachuu walii qabate ilmii lachuu walii qabadhaa hammaan kana dhiisi kamma hammayyaadha. Keessattuu barachuu qabna ilmaan teessan teenna barsiifachuu qabna ilmaan teessan barsiifachuu qabdu ilmaan tanatu galee borullee biyya dhaalaa jiruu baqaa keessatti biyyuma kamiyyuu jiraadha ganna takkas ta'a ganna takkas magriba booda sheekolee hedduutu jira ilmi irraa baradha ijoollee teessan fidaa madarasaatti naqadha san qofaayyuu miti haati manaa teenni barachuu qabdi ilmi irraa barachuu qabdi nama keenya kanatti salaatee jira nama magaalaa Keeniyaa dhufee salaatee jira. Nama magaalaa Keeniyaa dhufee masgiida isaa hiwwamee jira. Namni wayyaa as jira maal naan jedhe alhamdulillah keenyan tu waa naataate yaa sheeka naan jedhe maal ennaan an takkuu masgiida keessa taa'een beeku naan jedhe akka keenyatti Naayiroobitti gartee masgiida keessa taa'e. Sannuu masgiida karaa jahaa. Masgiida garteetiin Madiinatti aanee gartee jiru jechuudha. Kana keessa sa'a 2 sa'a 3 ta'a. Kana qofallee miti galgalallee waa caqasuu eegalee mee du'aa inaaf godha akka rabbi garteetiinoo. Sabata nu kennuudhaaniin kanaafuu baradhaa ijoollee teessan barsiifadhaa barumsa biyya keenyaallee beeyna keessattuu yoo biqillee ijoolleen teenna gartee afaan addunyaatu barattee galuun bareeda mucayyoon takkasitti kutaa 11 sitti obbaaftee deemte amma gartee finfinnee manuma barumsaa barattu sanitti warrumaan barumsaa fudhate maal jennaan afaan isiin baratte maashaallah ingiliffaa barattee asii deemte afaan afrikaa barattee asii deemte afaan ollaallee afaan sumaalee dabalattee asii deemte ijoolleen teenna yoo xiqqaatti afaan 4 beekte jechuudha warri asii maal jennaan kuni kennaa gartee jiruu baqaati namni gaafa duraatu rakkatee biyyaa bahee haa baratu barumsi garteetiin nama boonsaa barumsi ifna barumsi qabeenyaa barumsi eegasii qabeenya guddaadha barumsi eegasii sammuu namaa bal'isaa jechuudha inshallah kanuma ummata keenyaadha maashaallah maashaallah ustaazuna jazakumullahu khairan hasanul jazaa isinin jenna hordoftoota Oromoo Muslim Miidiyaadha an qophii eessa jiranii har'aa qabadhee kan isinii dhiyaadhe Ahmed Galgaluu Waayyuuti qophii eessa jiranii har'aatiin ustaaza keenya Sheekh Abdurrahman Amaanoo jalqaba jireenya isaanii imala gara ilmiitii fi imala gara baqaa keessatti maal akka hojjetaa turanii fi maal irraa akka turan obsa jiruu baqaa akkamitti akka dabarsan waliin argaa turre waliin dhagahaa turre keessayyuu dhaamsi gara boodaatti isaanii dhaaman isaan isiniif dhaaman barnoota
hawaasni keenya dubartii barsiisuu jechuun hawaasa barsiisuu jechuudha. Maaliifuu dubartii tanatu hawaasa, dubartii tana keessaa namni hawaasni cufti gabbaa yoo ilmaan tee dubartiin si barsiiste hawaasni ijaaramee ol baha jechuudha. Kanaaf neegatiiva hawaasni keenya keessa jiru keessaa dubartii barsiisutti, dubartii hoo jedhamu ilmaan moofiifaa argatefaa itti baana namni. Haadha warraa ofii barsiisuu jechuudha. Haati warraa kan kee barachuu qabdi. Yoo haati warraa kan kee baratte ilmaan kan kee barnoota hawaasa isii hin miine qabattee ol baati jechuudha. Barnoota biraarraa gurtee jechuudha. Barnoonni hawaasa ofii hin miineen barnoota ofii fayyadamanii hawaasaan fayyadanii jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya dubartii ofii barsiisuutti, ilmaan ofii barsiisuutti akka cimu jenna. Ofiillee uummanni keenya ka biyya keessaa fi ka biyya alaa jirullee akka baratu barnoota diinii fi idileetti illee akka jabaatu isinii dhaamnaa jechuudha. Kanamaan hadhaan tana isinii golaamnaa inshaallah qophii eessa jiranii torbaan dhufutti sheeka biraa qabannee haga isinii dhiyaannuu fi inshaallah kana sheer walii godhuudhaani barnoota gorsaa asirraa argatanii bakka jirtani meequu bakka badhaa tokko ta'uudhaan harka wal qabadhaa beekumsa qaban irraa qoddannu taanu himamtee sojiitti haa deebifnu. Makashe koti tureisu hadisnu isantu kantahan addan habafannu jirenya sadulaki sangandatti rabbu mafilin khidma din isatif ulama jechun daltu ambiyati isan tuttukun sakkamu mattati علماء الدنيا يفاجروتي الله إنسان نفتيسي رحمن ربي يا موتي علماء الدنيا يفاجروتي الله إنسان نفتيسي رحمن ربي يا موتي